biltsiginnaan bitattee okay kondominiyeemii hoo ifattee hojii fi barumsa argattee carraa ishee itti fayyadamtee maallaqa argattee daldalatti nam'itee jirti. Qeerroon gandummaadhaan qofa deemtu jirti har'a. Kana dhugaa walitti himuu qabna. Qeerroon gaafa wallaggi tumame ani maaltu nagalche kan jedhu. Gaafa awdaayitti qeerroon tumamtu Arsii irraa kan hin dubbanne yookiin immoo Shawaa irraa kan hin dubbanne. Qeerroon Shawaa gaafa wallaggi tumamu homaa dhimma keessaan qabu kun shororkeessitoota warra shanii deeggaru kan jedhan karaa adda addaatiin qeerroo gandaan ijaaramteetu jira. Amma isaaniin kana godhaniif gandaan ijaaramani maallaqaan bitamani ganani jennee isaan bakka komachuurra jirru miti. Komachuun qabnu maaltu kana fide yoo jette ijaarsa dhaban ijoolleen kun dammaqanii Oromoodhaaf qabsaa'anii galmisaa maal ta'e galmisaa abbaa irrummaa ta'e. Biyya isaanii dhuunfanna jedhanii biyya isaaniif falmanii biyya isaanii diinni fudhate. Otuu isaan mana barumsaarraa mana hidhaatti darbamanii irratti wareegamanii aarsaa meeqa kaffalanii jiranu gaafa qabsoon sun dhume jara kaantu jara isaanii hiisisaa tureetu irratti aangeeffame. Kanaaf disillusioned ta'an utuu inni ijaariin deemaa amma bilisoomne irra jenneen. Suuni rakkoo keenya isa fudhachuu qabna jedhee adda durummaadhaan rakkoo keenya jedhee kan fudhate aanadha. Ijoolleen biraatis waa illan kiyya jiru. Inni dogoggora tokko. Kan lammataa qeerroon jirti dhugaadha. Qeerroon garuu bakka adda addaatti deemtee jirti. Ijaarsa dhaburraan. Amma bakka amma jirru kanatti wanti amma barbaachisu maali qabatamaan kan jedhu haala qabatamaan lafarra deemaa jiru kana xiinxaluun barbaachisaa ture. Xiinxalleetii bakka amma jirru kanatti iti Oromoon mootummaan qabu ummata abbaan qabne ta'e akka mootummaa qabaatu immoo biyya keessatti dirreen siyaasaa waan cufameef ummanni waraana jala waan jiruuf biyya alaarraa warri biyya alaa akka waan mootummaa fakkaatu tokko akka mootummaatitti akka socho'uuf ummata kanaaf rakkoo isaatiif mana ijaaru bakka ijaaranii haala ijaarameen bakka tokkotti sassaabamne itti deemuu qabna. World Oromo Congress Kongresiin Oromoo idilee addunyaa kana hojjechuudhaaf kanaaf ijaarame. Now kana godhaa jirra. Hin baasu kan laallamu ta'a. Okay? Isa otoo goonu garuu isa otoo goonu ammas kanatti jette. Kallattii lafa nuuf kaaha. Qajeelfama nuu kenna. Tarsiimoo nuu kenna kan jedhu gaaffii ture. Tokkoffaa qajeelfama fi kallattii tarsiimoo kan jedhu maaliin gaafa jettuun har'a hiriira nagaa goona. Boru karaa cufna. Lagannaa gabaa goona. Maali kan jedhudha jedhan. Kuni bara saniif hojjetee jira. Baranaaf hojjechuu hin danda'u. Yoo danda'ames immoo kan danda'amu bakka tokkotti qeerroo hunda haala qindaa'een yoo kakaasuu dandeenyedha. Garuu wanti ta'e tokko har'a qeerroorraa kunoo argadhee qeerroon kana ergatee kana goonaa jedhanii qophaa'aa jiru gaafa jennee labsinu tokko dhufeeti har'an ta'uu guyyaa lamatu gahaa guyyaa sadii miti galaa manatti jedhee labsa warri miidiyaa harkaa qabu kana godha. Kanan dudubbannee jettan eegaa kana dudubbachuun kana ibsuun ummata facaasuudha jenneet hasaasaan walirraa deemne waan baay'eetu uumame xalayaa nurratti barreeffame OMN irraa harkaa hanqabaan sitti kennuu nan danda'a waan isaan jedhan hakkam godhanii qabsoo kana akka burjaajessan ana OMN irratti dubbatu argatee beektaa hangaarraatti OMN meeshaa diinaatii jedheen isaanitti mee jaarsummaan ergame mari'annee ji'a sadi caalaa irratti turre maanguddoon dhufanii kan nurratti barreessan anaatu beeka anaatu harkaa qaba. Executive Director Ramin kan barreessite kitaabaa wajjin kan waliin dudubbanne nama meeqa wajjin kan waliin mari'anne jira kun amma ummanni dhagahuu qaba. Waggaa tokkoof cal jenne bakka ummanni madaahee adda deemee jiru kanatti amma waan kana fiduun waan gaariin ta'u akkanaan beekutti bakka isaan waamicha hiriiraa deebisanii har'aa miti manatti galaa jedhaniin akkamitti raayyaan ittisa biyya awdaayitti ijoollee keenya deemee akka fixe anaatu beeka harkaa hanqaba kana nu hin beekna. Kanammoo maaliif kun ta'e gaafa jennu isin qeerroo miti isin miidiyaadha qeerroon waan isin ergu ibsuudha qabdu
dubbisuu dha qabdu yoo dubbisuu hin barbaanne immoo kun fudhatama hin qabu yoo jettan lakkii jettaniituma teessu malee isaaniif labsii jijjiirtanii baasuu hin dandeessan kan jedhurraa wal dhabne kanumatu OMN irraa nu fageesse maaliif isaan mataa isaaniitiin ofii isaaniitiin waan jijjiiranii labsaniif ijoolleen duute biyyatti kun itti gaafatamummaa guddaadha kana irraa maquu hin dandeenyu kana ibsinee gaafannaan maanguddoon dhufanii nu araarsuuf yaalanii hayyee haa ta'u jennee waliigallee itti deemna gaafa jennu xalayaa barreessanii nu arrabsan kanaan booda maal goota gaasaa wajjin Dr. Sagae, look, dubbin tuni ila ratu qabamun si dogoggora. Personally, maaliif hoggaayenne qabsoo nama miliyoon 60 gaggeessaa jira. Waan jaarsummaadhaan beetee dhimma Sagaayeetiin si miti, dhimmi kun dhimma OMN miti. Kan itti miidhamaa jiru uummata Oromooti. Waan tokko raanu ibsite. At least I'm happy that arra haga tokkollee taatu raanu isaa qohe. Wani naan galle jira. Wani naan galle. Media amma nuti media shabooti. Qaamni qeerootti beetee qunnamtii qabu kallattii kennuu danda'u waan isan nakkannitanii dubbisan. Rooli kiyyaa gasuma bar. Ani qaama mari'achiisuu miti qaama dhaabaa fi jalqabaa ijoollee miti. Gaafiin tiyya yoo waan isan murteessitanii tarsimoo lafa keessanii qeeroodhaan geessan namoota dhuunfaadhaa habikka biraatu OMN fayyadamee waan isan lafa keessan faalleesse moo miidiyumachaatu ofiifuu akka abbaa qeeroof godhee isan dura dhaabbataa jira. Wanni tuni abbaa qabaachuu qabdi jechuu kiyya. Can you make a little bit clear for me? Qaama biraatu OMN fayyadamee faallaa yaada keessanii dhiyeesse moo OMN numaatu suduudaan waan isan irra waliigaltan faalleesse. Gaaf dura kan qeerroon irratti mari'atee nutti ergu. Maaliif nutti ergu by the way? Because bakka tokkorraa gaafa himame qeerroon Harargeetis, qeerroon Dambidollootis, okay, qeerroon Wallootis, qeerroon Moyyaaleetis walirraa dhagahee bakka tokkotti qophii godhee qabsoo kanatti bobba'a jechuudhaaf. Kana gaafa nutti ergan gaafuma akkuma gaafa Jawaar jirus nutti ergan walirraa fuuna. Jawaaritti kan ergu jira, anatti kan ergu jira, Hindiskeelitti kan ergu jira, bakka adda addaatti ergu. Ijoolleen gaafa kana yaada kana fidan akka isaan walii galan goona dura bakka adda addaatti bilbilee qindeessine gaafa isaan qophii hundumti isaanii qophii isaanii fixatan okay akkanatti barraa'ee haa dubbifamu miidiyaa irratti jedhama. Sana barreessineeti isaanitti ergina. Laalaniit haa ta'u haa itti deemnaa jedhu. Hayyee jenneet miidiyaa hundatti ergina. Okay? Ani akka yaadutti miidiyaan yoo itti tole hin dubbisa. Yoo itti hin tolle lafa kaaha. Yookaan immoo okay wanta akkanaa deemuuf jira gabaasan baasa. Jedheetuma utuu hin dubbisiin gabaasa dabarsuu danda'a. Yookiin immoo wanti akkanaa sirrii miti. Nama xiinxalaa wayii fideeti wanti akkanaa waamamee jira sirrii sitti fakkaataa jedhee irratti mariisisuu danda'a. Faallaas yoo ta'e yoo jibbees jechuudha. Malee ofii isaatiif waan itti ergame okay waan itti ergame hin dubbisuun waan gaarii dhabar. Jallisee yookiin immoo kan biyyarraan dhufin ofii isaaniitiif barreessanii dubbisuun sun sirrii miti. Kaleessas kanuman jechaa ture har'as kanuman jedha. Maanguddoonni jiru kan nu gidduu turan warri isaan miidiyaa sana hogganan har'as jiru kanatu ta'e. Eenyu kana godha? Nama tokko nama dhuunfaa achi keessa jirutu kana godhamoo miidiyachatti kun godhamoo ani hin beeku. Isa isaantu beeka. Nuti yaada keenya ibsine eessarra rakkoon akka jiru ittimne dogoggorri hin jira jedhanii dogoggora saniin sirreessinaa jedhanii karaa adda addaatiin hin sirroofne marsaa 5ffaa marsaa 6ffaa gaafa waamamu akkasumatti itti deeman. Duubarra qeerroon dhagahuu dadhabde. Maaliif kan isaan barreessanii ergan waan tokkodha. Gaaf tokko isaan qophii miti hundi isaanii. Okay? Yoo qeerroon Shawaarraa si erge yookiin Wallaggarraa si erge san harka wal qabachiisuu qabda. Kan Arsii wajjin, kan Moyyaalee, kan Booranaa wajjin, kan Harargee wajjin, kan Odaa wajjin, kana hunda harka wal qabachiiste okay nuu taate amma qophiidha nuti hundi gaafa jedhan itti deemta. Yoo sun hin ta'in tokko jedheef yoo ibsite kun hin qophoofnee siin jedha.
Kanaaf deemaniiti wanti kuni ta'utti hin jiru. Amma gaaf tokko na yaadadha. Ijoolleen maal jette? Amma guyyaa lamaa fi baafni jedhan. Okay. Hiriiratu deemuuf jira. Karaa cufuutu deemuuf jira jedhan. Okay. Amma ijoolleen kaateeti halkaniin naa bilbilteeti maaltu dubbifamaa jira OMN irraa jedhan. Maaltu dubbifamaa jira. Lakki nuti hin qophoofne jedhan. Maalinni kunu amma karaa cufuut maaliitu jira. Kanaafi nuti hin qophoofne maali? Ijoolleen keenya hunda hidhamanii waan jiraniif nama tokkotu for example geedoorraa jalqabee hanga Naqamteefitti nama tokko qeerroo tokkoon qaba. Namni kun miilaan faa deema. Karaa makiinaatiin gaafa deeme mootummaatu qabataani. Kanaaf miilaan faa dhokatee deemee qindeessa bakka kana hundatti. Kanaaf immoo qottoos bitachuu qabna. Bishaanis bitachuu qabna bar. Gammoojjii keessa deema namni kun bar. Kanaaf waan kanas waan hin qabneef qophii guddaatu nu barbaachisaati. Jaramee waan kana maaliif nutti labsitanii jedhan. Okay, eenyutu labse? Gaaffittiin ka'ee jechuudha. Eenyutu labse? Waan kana dhageessanii hayyootatti hin deeme. Rogeeyyitti hin deeme. Waan kana dhageessanii lakki OMN irratti dubbatame. Maal goota gaafa kana? Okay, OMN kan godhe sirrii miti jettee labsii biraan baaftu. Okay? Inuma eegda. Maaliif uummata burjaajessita? Akkasitti amma eenyurraa maddee rakkoon kun gaafa jettu akkanuma walumaa galatti rakkoon ni jiraa ni sirreessinaa abalufaa ta'uu malaa maali kan jedhu isaantu jedhe. Nuti maal jenne? Isin editara qabdu, boordii qabdu, itti gaafatamummaa kan qabu kan jirutu jira. Warri kun haala qindaa'een dalaguu qaba. Jaarmiyaadha malee mana nama dhuunfaatii miti. Editara qaba, teknishaanii qaba, produusarii qaba, maal qaba, waa hunda qaba. Boordii qaba. Kanaaf maal jedhan ni sirreessina. Dogoggorri hin jira. Dogoggorri jira jettanii garuu daraabaadoorii dhaabdanii nurraan deeminaa jedhan. Hayyeenni dhufna jedhanii dhufan ammas nu ugguran, nu waraabanii sagalee keenya nu ugguran. Maaliif? Wanti waamichi isaan godhan ilaalcha jaarmiyaa tokkorraa kan madde, kan shanee deeggarurraa, kan vaayolensii shororkeessummaa waamuudha jedhanii nu ugguran. Reekard godhanii qabu. Live jirra jennee yaadaa turre. Namni isa waraabe maqaa isaa sitti himuu ni danda'a. Reekard godhanii toof harkaa qaban. Hin ugguran. Ana ittaanaadha Ezekiel sadeen keenya. Hin ugguran. San booda lakkigaa warra kanarraa amma achi uummata burjaajessutti waan jirruufi warra karaa kanaan wanti dubbannu hin jiru. Waan kanas gadi baafee amma dubbachuuni bara rakkoonii fi aarii fi gaddi guddaan uummata keessa deemaa jiru sana rakkoo biraati. Kanaaf cal jennee afaan qabanne. Maanguddoon dhufanii jarana maalu nurraan fagaatina. Warra kana wajjin waan wal sirreessitan sirreessaati walitti deebi'aa jedhan. Itti deebi'uuf yaalle. Dhugaa himne akkanatti boohichaan himne boonyee. Okay, namni gurguddaan boohee imimmaan baasee himanne. Akkas taatu jedhanii okay kan sirraa akkanatti sirraa kana godhama jedhamee itti deeman. Duuba maaltu dhufe? Maqaa miidiyaa keenya irratti bahanii maqaa erga horatanii booda nu dhiisanii deemanii jedhan. Ani maqaan kiyya kan maqaa kan horadhe OMN irraa miti. Okay? SBS Amharic, VOA, BBC. Isaatu OMN dura na gaafate ana. Isaat. Okay? OMN maqaan ani OMN karaa OMN ittiin horadhe hin jiru. In fact OMN maqaa kiyyaan fayyadamee horatee jira. Yoo barbaadan. Garuu kanas dubbadheen beeku. Xalayaan jira kan akkas jedhu raamiitu mallatteesse. Kan barreesse immoo kitaabadha nan beeka. Executive Director kan xalayaa of harkaa qabna. Sadeen keenyaa akkas jedhanitti achirraa galle. Okay. Amma dubbiin akkanaa uummatatti gadi hin ba'u. Hin dhiisna. Waan dandeenyu goona. Alright. Namni tokko OMN nurraa saamachuuf jiru jarri kuni. Abbaatti ta'uuf barbaadu. Karaa OMN ittiin fayyadamanii qabsoo akkuma Jawaar ta'uu barbaadu. Bakka Jawaar bu'uu barbaadu. Kan jedhutu dhufe. Hayyee waan sanas hin barbaannu nuti. Maal haa goonu amma? Rakkoon guddaan amma jiru rakkoo tarsiimoo miti. Kasiin baha achiin deemaa kan jedhu miti. In fact uummata hin ijaaramne tufa faca'aa jira. Kan faca'ee bar uummata dammaqee kaka'ee jirutu bakka tokkotti kan isa ijaaru dhabeet faffaca'e. Kanaaf uummata kanaaf in fact gara drawing board deebi'uu qabna. Mee maali rakkoon amma jiru? How is it that the empire struck back? Akkamitti qabsoon keenya butamee harka nafxanyootaa bu'ee,
Okay? Ummanni keenya diigame ijoolleen kaka'an faca'anii humni keenya dhabame gaafa hoggantoonni keenya hidhaman namni gadi ba'ee fi falmuuf dhabame. Kuni rakkoo ijaarsaati. Kanaaf karaa drawing board deebi'uu qabna jennetti amma marii jalqabne jechuudha. Okay, qajeelfama kenna, ajaja nutti kenna, kallattii nu baasa, tarsiimoo akkanaa nu kenna kan jedhuu fi inni solution an ta'u. Okay, ummata gadi baasuu fi gadi galchuu maali kan jedhu solution an ta'u. Maaltu nu mudateeti gubbaarraa masarraarraa ka'ee hanga qabaleetitti rakkoon akkanaa uumame kan jedhu irratti deemne. Uummanni keenya mootummaa dhabe. Okay, mana dhabe, ijaarsa dhabe. Ummanni mootummaa hin qabne ummata lammummaa hin qabnedha. Ummanni lammummaa hin qabne ummata mirga hin qabnedha. Kanaaf abbaa dhabeetti in fact kallattiidhaan diinni masarraarra taa'ee arrabsuutti ka'e. Mangaa jedheen, girrisaa jedheen, nama keenyatu kana jedhe. Achirraa ka'aniiti warri immoo ijaaramee jiru Oromiyaa diignaa, Oromoo balleessinaa, sabboontota balleessinaa, Oromummaa lafarraa balleessinaa jedhaniiti. Kayyeeffatanii ka'an. Okay, bakka kanatti the empire is striking back full scale. Kanaaf amma seriously irra deebinee qabsoo kana gaappii inni jiru ilaalletti haala tasgabbaa'een ijaarsatti goonee dhufuu qabna. Okay, amma eessa jirrare? Biyya keessatti kanatu jira. Biyya alaatti immoo as jirra. Warri biyya alaa maal godhuu qaba? Kana qaba, kana dhabe. Waan dhabe irratti irra waan goonuu hin qabnu. Waan qaburraa garuu ijaarsatti godhuu qabnu. Ijaarsa kan itti goonu rakkoo siyaasaa jira, gama siyaasaatiin jaarmiyaalee adda addaa gargaara. Rakkoo dippiloomaasii jira, okay, advocacy fi loobiitu jira. Garasiin akka ijaarsamatti barbaadna. Warri adda addaa advocacy loobii kan hojjetan jiru, garuu isa caala akkuma mootummaa dippiloomaatota ergatutti warri Palestine jiru, warri Jewish jiru, warri adda addaa biyya Tibet jiru. Okay, dippiloomaatota permanent mission ta'et ijaarreetti ofiisota bikka daddaatti ijaarree akkasitti jala buuna. Karaa diinagdeetiin qabsoon kun faayinaansii ta'uu qaba, baankii ijaarranna. Karaa namoomaatiin rakkoo ummata dhiiguu qabna, jirraa ijaarree kunoo permanent humanitarian fund kan jedhu qabna. Karaa qawweetiin gama deemuuf sunis gargaaramuu waan qabuuf abbaa jabaatee gargaaruu qabaa miti. Abbaa kutateetu karaa qabsootiin kan jedhutu gargaaruu qabaa miti. Karaa hundaanuu haala tasgabbaa'een akka saba Oromootitti rakkoon irratti mudate kan akka saba Oromootitti gargaaruu qabna. Jechuun karaa qawweetiin waan bitamuu qabu hin binna. Okay? Garuu karaa yaadaa fi beekumsaatiinis karaa intelligence, security kanaanis jabaanneet warra kana gargaaruu qabna. Jechuun raayyaa ittisa biyyaa uummachuu dandeenyu gargaaruu kan jedhutti deema. Amma look, and personally, World Oromo Congressing vision keessanitti yoo galata qabaanne malee waan gaafii ittiin qaban. Because qabxii shananuu isan keessan waan Oromoon itti haajamtu. That's not the problem. Namnummaanuu beektee hayyoonni Oromoodhaa, beektoonni Oromoodhaa walitti dhufee waan siyaasaadhaa, waa'ee dippiloomaasiidhaa, waa'ee beektee ikoonomiidhaa, waa'ee intelligence security and self defenseidhaa, waa'ee think tankiidhaa amma beektee knowledge capital create godhuudhaa. Namni kana dura dhaabbachuu hin danda'u, Oromoo taatee kana dura dhaabbachuu hin dandeessu because qabxii shanan waan Oromoo itti haajamtu. But this is not the problem. Rakkoon bikkatam jirtii yoo gaayyanne haasoo reefu jalqabdi san irratti. Marsaa shammoo jaha torbarra geenye. We need to clarify. Amma already bikkataa xuuyne bira dabarraan daranuu confusiona keessa akkan seene. Jawaar hidhameetu connectionni qeeroodhaatii fi qaama ala jiruu san continuity isii wanni garsiisa. Itti fufuu isii wanni garsiisa. Eega Jawaar hidhameewu waan successful taate talagannaa qophiidhaa utuu hedduudhaa godhame. Akkana jechuun maali? Warra biyyaatti rakkoo jirturraa warra qeeroo bikka adda addaarraa gaafiileen gaafannee sarvee goonee irra geenyerraa maali? Hoggaa walii qabne wanni isaan jammee waliigala maal dhabdaniidha. Kalee qabsaa'oo turtanii arra maal dhabdanii qabsoo dhiiftanii waan jiruuf clearly waan ati marra xuxxuxeef ragaa haa ta'u waa lama nuu kannan. Tokkoffaa kalee isa bikka takka informationni godinoota hundarraa